Waata akka dubbachuuf hin dhufe. Basmaam jedhanii qalanii bara Oromoo. Basmaam jechuun isaanii hin dhimne waan fedhanuu yoo jedhanii qaluun isaanii namne jechuudha. Isa jecha akkasii yoo ta'u kan qalamuutuun hin dhibne jechuudha. Mormarra dhaabbatanii gaallaa jedhanii maqaa barameen waaman kan miti. Basmaam jedhanii qaluu miti. Harrabsaa akka fe'anoo jedhanii dhiitanii yoo qalanii somaa miti. Qalamuun isaa namni waan ta'eef hiikan qabu. Har'a iddoo keenya waan beekaniif amma keenya baraniiru jarri kun amma kana gadaantummaa keenya arganii takka horiitti jechuudha. Akka horiitti nu lakkaa'anii nurra dhaabbatanii nu qalaniiru. Eessa jirraa? Akkamitti jirraa? Har'a gaafa lubbuu namoota hedduu gocha suukaneessaadhaan iddoo garaagaraatti bahee mul'isu Waaqayyoon viidiyoo mucaa kanaa ifa baasa. Viidiyoon nama kanaa ifa ba'uun dhibbaatamni isaa kumaatamni isaa kan hin mul'anne immoo meeqa jira jennee duuba deebi'uu qabna. Sabichi of hubataa laataa kan jedhu. Nama gaddisiisuu irra darbee seenaan taane yeroo hedduuf irra deddeebi'anii qalmaatan irratti raawwatan jechuudha. Uummanni Oromoo hoolaa isaanii miti. Yookaan re'ee isaanii miti, haxaarraa isaanii miti kan nurratti daa'itii dagamanii nu qalanii. Otoo ummatichi tokko ta'e, otoo ummatichi bakka jiru wal tumse. Eessa jira qaamni kan keenya? Keenya kan jennu eessa jirra har'a? Inni gama lamaanuu gama kamuu kan jiru. Inni aga afaanii funyaanitti hidhatee zinnaara mudhii guutee boombii hidhatee taankii fe'u keessa ittiin deemee snaayiparii qabatee kilaashii rarraafatee eessa jira? Anaanna komataayi isa harka duwwaa isa afaan hin haasa'u. Eessa jira inni sagalee ta'uu maa dadhabee inni miila fageeffatee waa meeqa keessa ta'ee akka barbaadetti gaafa geemii fi taphaa fi tapha ijoollee akka feetti ol utaalee dubbatu har'a dubbatuu dadhabee. Anaanna komataayi irratti waraanuu hin danda'u rukutu. Atoo inni waraana siin jedhan eessa jirti? Ati yoom waraana taate moo waraana waliin suura kaate? Anaanna komattaayi. Maa argamuu dadhabe dhugaan Oromoo? Maa dubbatamuu dadhabe har'a? Jirra maa jechuun dadhabame har'a qofa miti. Gocha garaagaraatiin akkaataa garaagaraatiin isa albeedhaan qalamee miti. Kan abiddaan gubates tureem. Kan qalamee mukatti fannifames tureem gaafas. Har'a uummanni Oromoo, uummanni kabajamaan, uummanni qotee, uummanni horee namaa laatu qe'ee isaatitti jaarsaaf jaartiin himmoo xiqqashuu kana qaluu umurii keenya keessatti mul'ate jechuudha. Waan hin haasa'amne haasa'uuf kan nama dhibu. Beekan Oromoo hayyuun warri biyya bulchan oo. Kun immoo shira akkamiitii viidiyoon kan beekun yookaan immoo sobaayii ediitiidhaayii kan jedhasan anaaf gaafii gooti. Gaafas Oromoon har'a miti kan salphate bara. Gaafa haadhoof wal nyaatu. Gaafa haati ilmoo shan dhaltee ilmoo shan deessee kophaa ishee abidda irra teessu Oromoon kan salphate. Anaaf haaraa ta'uu baatus har'a gamaa gamanaa wacuun suura baasanii afarsanii ittiin daldaluuf kanniinsaa sabiskiraayibii fooloo barbaaduuf ta'us dhugummaanis immoo itti mul'atee isaa ta'e. Maaliif waan hojjennee maaliif ittiin ba'a uummanni kun? Maaliif ni cubbuun hojjennee maaliif uummanni kun yeroo hunda? Cubbuun goone maaliif uummanni kun yeroo hunda miidhama? Waggaadhaa gara waggaatti. Gama kamiinuu dhufumaan rakkoon hundi cubbuun Oromoo maraa karaa darraa ba'aa yookaan salaaleen ba'aa moo wallaggaan ba'aa moo? Bara kana keessatti umurii keenya keessatti takka Walloo irratti, takka Wallagga irratti, takka biyyuma keessatti, takka walii keenyatti abaarsa maalii qabnaayyuu? Oromoon of argeera. Dhagii inni harkaa qabdu, inni hidhattee jirtu, inni qaama kamuu keessa jirtu, mootummaa keessa jirtu, kamiinis ta'e waraana kamuu keessa jirtu, inni Oromoo bakka buune jettus asii harka jira. Har'a gaafa gargaarsas, gaafa boo'ichaas, gaafa lallabuutis warra harka duwwaa qofaa ta'uu hin taane
waan qabnuun maaliif hiree fi kaayyoon saba kanaa mul'annii fi ilaalchi saba kanaa uummata bineensummaa isaa yookaan diinummaa isaa ofirratti agarsiisu guyyaa guyyaan akkamiin baruu dadhabee wajjin naannoo irra innoo diinummaa isaa hanas si qalee kalee sanas si qalee arras si qalaan jira jedha. Anas si jeesee boru siftaanis anas si jeesaa jira jedha. Hundumaa wallaalee inni har'a darraatti yookaan salaalitti gawaa kaabatti ta'e boru finfinnee garaa walakkaatti ta'a. Har'as ta'aa jiraachuu mala. Meeqa dhokatee meeqa bineensi nyaatee meeqa hojjeefame meeqa biddaan gubatee dubbii afaan nama qabachiisa. Maaf qol jennaa maaf dubbachuu dadhabna garaatti baannee duurraa baafannee dubbannee duurraa wayyaa ani nan haasa'u furmaata ta'a jechuuf miti keessa kooti waan olla kaasu waan nyaataaf dhugaatii namatti addeessu basbaamoo olli jedhee qale daayitii dagamee qale olaantummaa isaa diinummaa isaa bineensummaa isaa gandummaa isaa ofirratti baasee namni namaa dhalate nama hin qalu. Oromoonni horii gaafa qaluyyuu ijarraa gargarfatee horii waaqa tuumee namni qalatee nyaata. Isayyuu ijarraa gargarfatee zoorsee yookaan namni sodaate yoo jiraate dhokfamee qalama. Dhala namaa irra dhaabbatee zarraaf jedhee irratti dhaadatee nama tokko irratti. Nuni maal eessa jirra?